السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلين كيا أكم نجد بدني فيا كتني سنين جدا بقى نججرات تاني هذا مو سنين رابدة جرالة وان تكو وان نتلاقيمه إسنس إسي فيدا بولتي تيا سي فيدا جديد في جدا رباية شمران كنا وان تكو وان دكونغرا وجنة جدا كنافو nu yeroo baay'ee dogongora jenna dubartiin takka wallaaltu lamaan beektu jedhan kanaaf yeroo tokko dogongora namni quban qabne fakkeenyaa fi bakka itti quban qabne si dhufa yeroo baay'ee ka jireenya namaatitti gufuu ta'u shamarranii jechaadha kanaaf wanti dhaamsa isinii dhaama jechaadha tokkoffaa irratti dhiira isin jaalatu jaaladha malee dhiira isin jaalanne ani jaaladha waan fedhina gaafatu waan hajamina gaafatu ani sargachuu qaba jetta garuu jireenya kee kaboruuti yaaddeerta jireenyi kee kaboruu ni bada ni diigama ani hadda yoo si jaaladhe keessattuu nama jaartii qabu boleeyyaa kee yookaan ni jaartii san nama namsi ofiitii ol jaalachuu danda'a hadda si fakkaatte yoo hadda leessisii jedhe buru akkas inni si nama dhugamaan rabbi sodaatu nama zamana kana namni rabbi sodaatu Allahu a'lam kanaaf obboleeyyan kee nama isin jaalatu akkuma ati nama jaalatu kana namni si jaalatu jira nama si jaalatuuf bakka kenni malee nama isin jaalanneef si jaaladhatte sanoo abbaa maatii jechaadha akka adda bultii nama diddu kanatti bultiin kee lafa diigamu quba qabaadhu si agalu keessattuu namni bultii nama keessa deemee diigu wallahi boru keessaa akkasuma diigamuuf ta'a kanaafu yoo fuudhullee barbaade inni illee si fuudhu barbaadaadha manaa ofiisan amansiisee yoma diddullee ka ta'u taate seera hedduun jirachaadha shariyaani akkaataa hedduu loo amansiisuu danda'a akka itti fuudhu garuu ammoo ati akkanatti jechaadhachi baatee hin argitaa waa ani ammati atis dubartiin dhaadatta isin dhaadatti waa ati godhuu dandeettu silis godhuu dandeessi tokko qorsa ittiin tira Oromoon kanaaf obboleeyyan kee yeroo baay'ee dogongorree jireenya namaa diiguuf deemna jechaadha garuu akkuma jireenya namaa diiguuf deemtu boru keellee akka diigamtu nama jaalachuu waan jiru ni jaalata namni nama garuu akkaataatu jirana aadaallee akkasuma seera shariyaallee dubartiin hin qaanfatti qaanfiin beekamti hin saalfatti dubbannaa isiin fakkaan hin dubbattu yooma jaalatteeyyuu jechaadha ol baatee fakkeenya miidiyaa irratti dubbatte lakkoofsa ta'uu dhattee keessaan nama kana qunnamtee walii haasa'uu dandeessi kanaafuu yeroo baay'ee dogongorri shamarran keenya keessattuu shamarran Oromoo Musliimaa irratti jechaadha yeroo baay'ee wanti akkana kuni obboleeyyan keenya shariyaan keenyallee waan nu dhorkuu qaba keessattuu dubartiin Islaamaa waa hedduu obboleeyyan kiyya ufsattaruu qabna uffataruun uffata bichaanii miti waan jedhaarraa maal dubbataarraa boru qaanfannaa laata inni kun ilmoontee boru kana laaltii yeroo amma jiran miidiyaa waati dubbannaa sagalee si waraaban kanaaf obboleeyyan kee ufaatissinu haasawa keenya irratti wantoota hojjennu hunda keessatti ufaatissinu taani rabbiin nama teessaa rabbii gadeetti ammoo afaan ofiillee sitiriitti godhuun gaariidha keessattuu nama bultii qabu yaran akkas godhaa maanna gootaa akkas godhaane waa akkasi maali atiin dhaadatta isiinis inni dhaadatti sanoo haadha ilmaanii namni ilmoo walirraa qabu keessattuu namni gammachuu waliin jiraatu namni wal dhabee gargar hin bayini wallahi walirraa fagaatu obboleettii siimatu jibbamuuf ta'a karaa jaalalaatiin karaa isiillee si jaalattuun yoo hitteeroomtellee mala seenaan nama amansiisuu qabu malee akkami akkas nagootaa hin agartaamii maalii لا إسيتو مرق قبل ما نفيرة أبا ما نفيك ينقفار أسي مرق قبتي أمو كانت ولدت جرجرني شيطاني نما فكيسي نما وسا وان في حاساني بودا مو ركو قدارة جال بودا ميدا قدان نما رقو قدان دا كنا فبولي ينكي وانا سم الرد وفاقات شوك أمنا جادا مالي حاسو نكون برو نميدا أتين تنهار أمانا إسا برو وطاتي برو ilmoo isaa kuni hin dhageeffatti viidiyoo kana hadhallee haati isaa waasi godhuu dadhabdu ilmoon sunoo sitti gadaa adeemti namni qeeta ka galu namni bishaan tokko dhugu
namni mana tokko keessa jiru waliin miidhuu jechaadha. Kanaafuu waan dubbannu keessa of haa eeggannu. Homa jaalannees of haa eeggannu. Seera qaba wanti nu karoora qaba karooraan haa deemnu. Isiniin jedha bolee waan kiyyaa rabbi nu haa eegu. Baay'ee nama sodaachisa dhugaa rabbii nu haa sattaru. Akkuma jaalalli jirus jibbaan isin jiraa beekuu qabda. Warri shamarranii kun warri dhiiraan isin jaaladhee si heerumuu qaba. Dhiirri haguma feete jaaladhu. Namni jaalachuu waanuma jiru. Kanaafuu si jaaladha jettee dhattee hin gaafatin. Maaliif yoo jette yooma gaafatte illee nama abbaa manaa qabne sanuu abbaa manaadha haadha manaa qabne sanuu malee akkanuma lafaa kaatee nama haadha manaa qabuun nama dabbara dhugaa rabbi. Odoonni si jaalatee haadha manaa ofii isa dhamasiisee si kadhatee baay'een yaga tokkoon ammoo ati lafaa kaatee kafee iddoo namni si kadhatu sanuu abbalayyan kee dogongorina akka nama lafa hafee ofii sirra kasiisinaa. Isiniin jedha rabbi isin haa eegu. Gaafatti nama gaarii taatee nama sattaru taatee gochaan haa ta'u hojiin haa ta'u jette abbaa fedhe si soqacha bakka fedhani si soqan jechaadha. Kanaafuu dogongoruu irraa of haa teessinuu rabbi isin haa teessu. Isiniin jedha akkasuma immoo yaaddooma eenyu isa san wani jechuun barbaade shamara itti dawwalte si jaalannaa siif akkas taanarraa itti kanarratti seenaa wayii isinii fidee dhufa. Obboleessa kiyya ijoollee haadha jaraatti deebisi. Haati kurreen tokkotti hin qadaadamtetti Oromoon. Kanaafuu haadha ilmaanii deebisii yoo fuudhu barbaadde akkasii fuudhi malee ilmootii anaa guddifti eebaloon sun gaarii ati mataa irra ni jirta ilmaan teellee akkuma si mataa soba hagarkaan nama gaatuuf martuu akkanuma jedha. Gaafa mana si geesse ana ilmaan teessii guddisaa jechuu dandeessi. Okeeti yoo ati manaa baate immoo miidhuu dandeessi jechaadha. Kanaafuu ilmoon haadhumaan tolti. Ilmoon haadhumaaf tolti malee nama biraa haadha ta'aaf jettanii hin yaadina. Konkoma odoo haadha kana maataa tooti obboleetti haadha ijoollee sanitti haadha namaa ta'a. Baay'ee argine waa hedduu hubanne argine. Kanaafuu ilmoon haadhumaan tolti. Haati isiitu waan taane itti deebisi ilmaan nitti jechaadha. Yoo fuudhuu feete akkasitti malee fuutee haadha immoo si jaaladha jetteef jarri fuutee bultii ta'een diigin obboleessa kiyyaa namaa nasaasiidhaama. Dogongoriin atuu qaraa dogongoraan jirtu ilmaan ta'e nama guddifata dhaarta. Ilma ammoo haadha ilmaan ta'e rabbi wal isin haa deebisu. Rabbiin hamtuu jidduu teessanii haa fuudhu. Namni haadha manaa ta'e hin jaalanne namni haadha ilmoo ta'eetii hin jaalanne na jaalata jetteetu hin yaadin. Bakka qaraa taa'ee du'aa itti godhaaraa qaldiifuu jalaa jiran waan akkanaa hin jedhina. Safaaxaa dubbiin bultii safaaxaa hin beektu. Safaaxinaa bultii keessatti. Biraankii bultii keessatti illee nama addaan baasuuf jettanii kaatanii eegasii biraankii si godhee an akkas si godhee biraankii akkanaallee dhaaba. Wallahi dhaaba. Jireenyi salphaa miti. Bultii jechaan salphaa isinitti fakkaatina wallahi laasiif. Keessattuu namni ilmaan qabu laffaatii xiqqaanii miti ilmaan sani hagas geessuun jechaadha. Kanaafuu jireenya namaa keessaa baya. Yaa warra jireenya namaa diiddan jireenya namaa hin diigina. Shamarran teennallee rabbi isin haa teessu. Wallahi rabbi isin haa teessu. Yaa jaran bultii namaa diiguuf hin jarjarina. Boru teessa namni diiguuf jarjara. Yeroo ammaa harkatu harka dhiqa jetti Oromoon. Akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dhiifa manaa godha. Yoo isinis aarsii jecha kiyya keessatti isiniin jedha.